guutumaan gubadhee si argisiisa. Akkam gubataa? Yookiin na fuutaa yookiin immoo gaazii kan ofirra naqee of gubaa sanboodhaati illee ilaala mana hidhaatitti achumatti shamtalaa. Gaazii ofiin naqee? Gaazii ofitti naqee. Gaazii nan dhisiisuu ture. Gaazii deemaa jirtaa? Gaaziidha. Maal laalta? Hin shakkite? Hin shakkite? Ani amma kana asii dhaseetamoo namni gaazii ofiin naqeef? Gaazii kan argite miti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota koondii keessaniyyuu. Egaan akkuma dhaggeeffattanii Sa'idoonni maan kana wajjin guyyaa tokkodha kan inni caatii qaame. Sababiin isaas immoo faayidaa isaaf jechatti dhiyaate malee ishee jaallatee yookaan immoo ishee fuudhuudhaaf miti jechuudha. Caatii sana qaamsisuun isaa wajjin qaamuun isaa akka isheen marqantee iccitii tokko gadi baastee Sumayyaan ima dhaggeeffattuufidha malee inni jaallateetii miti jechuudha. Isheen garuu guyyaa tokko na wajjin qaamuun isaa kuni na jaallateera yookaan immoo na fuudha jetteetu mucaan habdate jechuudha. Inni ammoo akka ati na gargaartuufidha. Anillee mana kiraa siin fuudha. Sin gargaara akka obboleessaatti si bukkee dhaabbadha gaafa inni jedhu nan fuutute jennaan of hin ajjeesaa. Egaan shamarran keenya waan baay'ee irraa barattudha yaada jechuudha. Warroonni yoo dhiirti tokko siin wajjin suuraa ka'ee yoo bilbila wal jijjiirtanii bilbilaan si duukaa hasaatee jechuudha. Yookaan immoo bakka bashannanaatti wal arguu dandeessu. Bakka tokkotti hin jira miti. Bakka wanta shamarran yeroo baay'ee shawwadamaan maali? Bakka kana jechuudha. Dhiirti tokko si wajjin haaseef si duukaa bahu bakka bashannanaa deemee suuraa si wajjin ka'ee fi habadan si jaallataa miti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya waan akkasirraa of eegaa jechuun barbaada. Maaliif dhumi keessan akkana ta'a jechuudha. Intalli kun ammoo Sa'idoon jaallatan fuudha jettee kan isheen wajjiniin caatii qaamte malee silaatii utuu akka inni isheen jaallanne yookaan akka obbolummaa qofaatti isheen ilaalu barteeteeti ittiin siqattu jechuudha. Kanaaf dursinee anumarraa kaasee dursinee utuu of eegganneeti baay'ee barbaachisaadha. Wanti gadhiiseef Sumayyaan na amantee ijoollee natti mul'istuuf Sumayyaa walii araaramuuf sanuma gochuu barbaadetti malee si miidhuuf barbaadetti miti. Achi boodallee immoo waan barbaadesiif godha. Mana nyaataa wayituu siif banaa jedhee qulfii wayituu 200 kan gurguramu bakka bareedduu argadhee namni rakkatetti gatii rakasaan qulfii qofa gurguruuf ka deeman mana nyaataa. Sanillee akkasumas si qaba jedhee anaa naannessu jiru jidduu sana wiifaan wal lolaa turre. Atillee immoo mana si kireessee dalagaa of dandeettee eegalatuuf si. Egaan akkuma afaan isaarraa dhaggeeffattanii karaa kamiin haadha manaa koo argadhee taraaramaa karaa kamiin ijoollee koo argadhaatu inni kan ishee irratti kan hojjete jechuudha. Isheen immoo takkumaan jetteetu miidhamte mantalli kun akkuma ayyuu kanaan dura hin beektanii yoo itti namfutute of hin ajjeesa waan akkasitti doorsisaa turte jechuudha. Ammallee kunillee akkasittiinitu isa joorsiti jechuudha. Maaliif rakkina irratti rakkina dabalaa fideemti. Waan tokkollee dursanillee itti yaaduudha. Maaliif Sa'idoon immoo wallahi akka dhiirota warra kaanii miti baay'ee gara alaafaa. Kanaaf jennaan intala kana wajjinillee baay'ee rakkata. Egaa rabbiin isaaf alaaffisa waan hundaafuu. Reessallee akka haadhallee ta'etti waan ati barbaadu si gargaara. Mallaqa ati barbaadu siif baasaa, mana siif kireessaa, dalagaa barbaadu siif dalaga. Qoyanii dirqama siif jecha barakiina dhuguu qaba. Barakiina maali? Saniin amantaa waan afaaniif si gaafadheefi keessa sababa keetiif badee. Ani ala ba'uyyuu saalfadhee warra kiyyaa miti ollaanuu natti kolfee sababa keetiin jechuudha. Amma kanaafuu warri kiyyallee na biran jiru nan barbaadu. Haati kiyya nan barbaadu, abbaan kiyya nan barbaadu, warri kiyya nan barbaadu guutumaan guutuutti maqaa kiyya na balleessite. Egaan Sa'idoonni imaan kana karaa gaxariitii fidee qarshii barbaade siin gargaara, hojiilee siin jalqabsiisa, mana kiraayilee siin fuudha heega jedheeti waa'ee jaalalaaf yookaan immoo dhiira isheen jaallannee fi akka nama raachuurra tole jettee qarshii inni kenneefillee ittiin hojjetattee akkasumallee mana kiraayii fuudhee sana keessa teessee qarshii itti kennan sanaan immoo hojjettee of jijjiirtee jechuudha. Isheenillee borii nama barbaaddetti heerumuu hin dandeesse jechuudha. Garuu ammoo lafa duwwaa nama isheen jaallanne fuuldura dhaabbattee yoo itti nam fuuna fi ajjeesaa waan akkasiin kuni gaarii miti jechuudha. Shamarran keenya dhiira sin jaallanne duukaa akka nama yoo maraachuu dhiistanii of ajjeestanii dantaa hin qabu jechuudha. Dhiirti tokko si jaallatannaa si jaallate sin jaallanne taanaan immoo waan barbaadde of gootiyyuu inni dantaa kee hin qabu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti dhiira nama sin hin jaallanne yookaan sin jaallanne irraati dafanii fagaachuudha bakka. Warra akkasii godhe obboleeyyan lamaan tokko si shawwadee si baasee tokko si baasee si fuudhee kun obboleessi shawwadee si qabate humnaan si gudeede malee ati waan jaalattee balleessti baalagummaa hin qabdu ati. Ati baala gedheechaa miti si beeka tolcha si beekan baalagummaa hin qabdu ati si galee. Kanaafuu ati waan akkasitti aartuuf tokkollee wantiin tokko hin jiru si galee
ani akkuma an dura si gargaaretti ati na gargaartu barbaada. Egaa akkuma dhaggeeffattaniidha imaanillee rakkoo hin qabdu jechuudha yookaan miidhama guddaa qabdi akkuma dhaggeeffattanii isin fuudhaatiin goomsanii irraa mucaarraa dhashanii jiran jechuudha. Isheen amma deebitee Saayidoo gaafa ilaalte jettu miidiyaa irratti illee hin beekti ta'a qaamaan illee hin beekti ta'a nama namaaf yaaduudha nama immoo bakka akka namni hin miidhamne barbaaduudha waan ta'eef jennaan karaa salli fayyuu hin danda'a jetteetu intalli kun isa jaallachuu dandeesse jechuudha. Kanaaf shamarran keenya dhiiruma borkaayyuun waliin hin qabneen yookaan immoo sin fuudhaa fi afaanumaan si fuudhaaf jedhee fi guyyaa tokkoof dogoggortanii gadda bara baraa ta'a jechuudha. Maaliif tokkoffaan ilmoon dhalattu maqaa hedduu qabdi. Darbee ammoo abbaa malee guddatti jechuudha. Tu minya abbaa hin beekin haati rakkattee bal'attis hin guddifatti garuu minya abbaa utuu hin argin ilmoon yeroo guddattu hedduu namatti dhagahama. Kanaaf dursaati of qabaa bakka. Waan tokko gammachuu daqiiqa 5 hin guunnee fi gadda bara baraa fudhachuurra obsanii yoo rabbi waan rabbi namaaf kaasilas hin dhabanii bultee ofii qabatanii jiraatudha jechuudha. Yoo borillee bakka heerumtee yoo bultiin sun siif hin taane mucaa kee deessilee jechuudha. Mucaan kee suni maqaa qaba jechuudha. Abbaa qaba. Namni borii itti waan biraatiin harrabsee sammuu isaa hin tuqu jechuudha. Kanaaf ofii keenyaaf qofatu hin taane dhala keenyaaf illee yaadnee dhiiraa wajjin bakka barbaannetu bu'aa deemuu dhiisne baay'ee bareedaadha yaada. በዲ ለማታ ደብሴ በለይሱን በርባዱ ድጋሜ ሌላ ጥፋት ማጥፋት አልፈልግም። ሰማሽኝ አይደለ? ስለዚህ አሁን እኔ አንቺ ማግባት አልችልም። አሁን ወደድክም ጠላህም ታገባኛለህ በቃ ነግሬሃለሁ። ባላገባሽ ምን ልታረጊ ነው? እኔ ግዴታ ላንተ በረኪና መጠጣት አለብኝ። ዮስ ፉድ ባለ ከምጎት ደንደው አሁን ላገባሽ አልችልም ማለት ነምፉቱ አየላል ምን ልታረጊ ነው እንዴ ማን ጋዝ ላሽ ስለጨ እንዴ ማን ምንድነው ጋዝ ስለጨመርሽ ነው? ጋዝ ስለጨመርሽ ጋዝ ምን ያደርግሻል? ያቃጥልሻል ጋዝ Egaa akkuma dhaggeeffattan inni jala muraan sin fuudhattiin jennaan kan isheen miidhaa kana ofirra geessisaa jirtu. Miidhaa kana immoo kan isheen ofirra geessistu ofii ishee qofallee tun taane maatiin isheellee hin miidhama akkasumallee firoottan isheellee ni miidhamu jechuudha. Kanaaf jennaan shamarran keenya yeroo waan akkasii ilaaltanii irraatii barumsa godhattanii hin fudhatinaa. Maaliif dhiirri tokko sin jaallatu ta'e jennaan bakka sin jaallatutu of ajjeesuuf mitiiti waan barbaadde gooteeyyuu. Wanti tokko wanti isatti dhagahamu tokko hin jiru jechuun jaallatu taanaan sin jaallatudha bakka. Garuu ati immoo fin ajjeessa jettee sababa isaa maraattee fi si fuudhaa yookaan immoo borsi kabajee wajjin jiraata miti. Tuma deebisee yoo akka ati fin ajjeefneef utuu si fuudhee jechuudha borsi kabajee si waliin hin jiraatu jechuudha. Kanaaf jennaan shamarran keenya yeroo baay'ee waan akkasii irratti of qusadhaa sin jechuun barbaada. ክብሪት ውስጥ አታቃጥሉ። ስጣት ክብሪቱን ክብሪት የተከናው ፋጉብዱ አንተ ይኸውልሽ ተረጋጊና ማለት ነው። ምንም መረጋጋው ነገር የለኝም። አይደለም እኔ ላሳይ ላረፈደ ኢማን ኡፉ ዱጋን ጉደን ሳሜ ቆይ ሜ ተካኒ ላለው አንጎት ሜ ኡፉ ጉዳ ኡፉ ጉቢ ሜ ዲዛ ተረጋጊ ሜ ኡፉ ጉቢ ላላ ልቀቃት ተቃጠራሱ ልቀቃት ተቃጠራ